dura dursoo Donald Trumpin eegallaa oduu Donald Trump Prezidaantiin Ameerikaa Donald Trump imala isaa kan Saudi Arabia irraa eegale Saudi Arabiyaatti guyyaa 2 achi ture akka gartee addaatti simannaa ajaa'ibaa godhanii fi inumaatu gartee xayyaarota lolaatiin halaalatti gartee odoo inni Saudi Arabiyaa hin seenin akkasitti gartee simatanii ilaa hanga gartee inni qubatutti Riyaad hanga seenee qubatutti qophii addaatiin dura deemaan takaa'uu MBS Crown Princein Saudi Arabiyaadha akka malee simatee eegumsa gartee ajaa'ibaa godhamee fi san qofa gartee odoo hin taane qophiin tuni tan politikaatii miti jedhaniiti odeessaa jiran. Kana jechuun maal akka ta'es isiniif irraa himuu ta'a. Qophiin tuni qophii biizinasaatii takkaa'u business and investmentitti laaluu barbaadan. Gama lachuutuunu warri Suudiitis akka gartee business and investmentitti laaluu barbaadan warri Ameerikaatis akkasuma sanitti laaluu barbaadan. Kuni politikaa yeroo ammaan tanaa deemaa jiru kana keessaafuu Middle Eastitti waan deemaa jiru kana micciiranii haalata addaa gartee takkaa'u naareetiivii addaa irratti godhuu barbaadan. Yeroo dheertuu keessaafuu amata lameen dabre kana Middle East keessa lola ajaa'ibaati ture. Lolli kun gartee biyya takka qofa odoo hin taane biyyattiin gartee kan Libanaanii fi Siiriyaa akkasumas Falasxiinii fi Izraa'elis gama kaaniinis shoorarkaan gartee warri akka gartee Huuthiidhaa bahara irratti godhaa turan san addunyaa karaa addaatti keessaafuu naannoo Middle East tana karaa addaatti jijjiiraa jirti. Kanaaf jecha Prezidaantiin Ameerikaa gartee naareetiivii tana karaa daldalatti, karaa investimentitti, karaa biizinasatti jijjiiruu barbaade. Akkasumas warri Suudiis warri gartee Middle Eastidhaatis biyyoottiin sadeen inni amma dhaqu kunis yaaduma san irratti gartee hojjechaa jiran. Saniifi gartee poolisii takkaa'uu inumaatu gartee isaan akka poolisii qofa irratti xiyyeeffatee haasa'uu hin barbaanne. Wanni gartee isaan godhan kun hundinuu daldala qofa irratti akka xiyyeeffatu barbaadan. Kana keessatti yoo xiqqaatte Saudi Arabiyaa fi Ameerikaan daldala takkaa'uu hariiroo biiliyoona 140 caalu walii mallatteessanii jiran. Kuni yeroo duraatiif waan addaatu as keessa jira. Wanni gartee as keessa jiru maali? Biiliyoonni 140 Saudii fi Ameerikaan gartee hariirootti walii galan kuni Saudi Arabiyaa biyyasii guutumaa guututti sistama isaanii guutumaa guututti jijjiiruu barbaadan. Sistamni gartee isaan jijjiiruu barbaadan kan akka gartee difeensii kan waraanaa, intelijensiidhaa akkasumas waa'ee gartee AI irratti hundaa'ee kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee karoora biyyattiidhaa guutumaa guututti sistama biyyaa jechuu. Kana guututti infrastructure biyyaa guututti jijjiiruu barbaaddi Saudiin. Kanaafi maallaqa guddaa kana Ameerikaa wajjin waliin hariiroo godhan. Hariiroo tanarratti gartee warreen gama lachuutu kan amma fakkeenyaaf ministeeronni gama gartee Saudi Arabiyaatii fi akkasumas sekireetaroonni karaa Ameerikaatiin pirezidaantii hojii warri dhaqeessanis mallattoo adda addaa mallatteessanii jiran. Mallattoon tuni tan yeroo duraatiif waan haaraa jedhaniiti irraa odeessaa jiran. Keessaafuu gartee FBI illeen akkaataa Saudiin informationa gartee kan warra gartee investigate itti gootu warra gartee crimes haa ta'u ummata color crime haa ta'u takkaa'u blue color crimes haa ta'u akkasumas waa'ee cyber attacks haa ta'u waan hundaa gartee akkaataa itti investigate gootu FBI irraa baruudhaaf FBI wajjinis mallattoo godhanii jiran. Mallattee isaanii kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee karaa dhuunfaa irratti
dhuunfaa gartee financial investment fi akkasumas financial security waa'ee cryptocurrency irrattis gartee akkaataa Ameerikaan itti isaan gargaartu kanarrattis mallatteessanii turan. Kun hundinuu gartee akkuma investimentitti ilaalama. Kana qofa odoo hin taane inumaatu gartee wanni isaan guddoon keessaa barbaadan pirezidantii Ameerikaadhaa mooyanii yaadaan qofa odoo hin taane isumaa gartee mooyanii waan inni gartee waan Suudiin barbaaddu takkallee gartee taniin ani hin gooneef hin jirtu afaaniin hamma juutakka. Odoo gartee kana keessa hin seenne wanni tagataniin isin yaadachiisuu barbaadu ta gartee maasis irraa baruu qabdan jeetanii yaadu haalata politikaan Ameerikaadhaa guyyaa 4-5 dabre kana keessaafuu waa'ee Israa'el walitti hidhamee itti jijjiiramerraa haasa'u. Yeroo ammaan tanaa dhugumatti gartee waan ajaa'ibaatu Ameerikaa keessa deemaa jira. Keessaafuu miidiyaaleen akka miidiyaaleen gurguddaan Ameerikaa akka gartee warri New York Times fa'aa warri jedhaman akkasumas TVleen adda addaatu hoggaa gartee qophii isaanii dhiyoo tana guyyaa 2-3 dabre kana keessa dhiheessan akka gartee inumaatu Israa'elitti gartee achi gargalanii falmu jiranitti akka gartee Israa'el balaaleeffachuu eegalanitti haasawaa jiran. Kuni yeroo duraatiif waan addaa ta'e mul'achaa jira Ameerikaa keessatti. Kuni maalirraa dhufe jettanii gartee yoo kan gaafatan taate politikaan Ameerikaatii fi biyyummaan Ameerikaatuni wanni isin gaggeeffamtuun namni gartee biyya tanaa aangoo biyya tanaa bu'uura aangoo biyya tanaa harkaa qabu koorporeeshina gurguddaa kaampaanoota gurguddaa Ameerikaa kanaatu harkaa qaba. Kaampaanoota gartee akka kaampaaniilee jechuun nama dhiba maaliif hedduu waan gurguddoo ta'aniif jecha warra gartee akka Vanguard warra jaaniin warra gartee akka BlackRock warra jaaniin kaampaanoota gartee akka Nvidia warra chippii tolchuu chippii kompiitaraa warra tolchuu warra gartee akka Apple fa'aa ammaasis gartee warra akka AI Microsoft kaampaanoota gurguddaa kanaatu Ameerikaa tana harkaa qaba. Politika biyya tanaa isaaniitu olii gad oofa. Miidiyaanis waanuma isaan barbaadan qofarraa haasawa dubbiillee karaa isaan barbaadanitti micciiraa jechuudha. Dubagaa yeroo ammaan tanaa kaampaanoonni gurguddaan kuni Donald Trump wajjin karaa Suudiidhaa deeman. Kaampaanoonni gurguddaan CEO'n isaanii jechuudha. Itti gaafatamoonni kaampaanota gurguddaa kuni Donald Trump wajjin karaa Suudiidhaa deeman. Yeroo deeman kana wanni deemaniif irra hedduun siidhaa maali? Investimentiidha. Maallaqa gartee barbaadan Suudiirraa. Akka Suudiin Ameerikatti investi gootuu barbaadan. Maallaqa guddaa jechuudha. Saniifuu gartee warra Suudiitti wajjin hariiroo isaanii tana qaceellotti boonsuudhaaf miidiyaaleen Ameerikaatilleen waa'ee Falasxiinii fi Israa'el tana karaa gartee Falasxiinitti gartee akka Falasxiin miidhamtee jirtu akka gartee Israa'el isaan kana rakkaa jirtu godhanii garsiisaa jiran guyyaa 4 dabre kana keessa. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Iluma ammaan tanaatu hamma gartee lolli amata 2 dabre kana Falasxiin irratti deemaa ture koorporeeshinoo kanaatu boodarra jira jechuu geessa jirti dubbiin. Isinii galaa jiraa mooneen isinii mu jiru hon. Yoo isinii galu jiraate mallattoo naa godhaa. Wanni tuni gartee waan ajaa'ibaati qaceellotti akka isinii galtuu barbaada. Mallattoo naa godhaa yoo isinii galaa jiraatte. Dubagaa jarreen gartee CEO'ni warri gartee CEO jaaman pirezidantoota kaampaaniidhaa jechuun warra gartee kaampaanii gaggeessaa jiru koorporeeshina gurguddaa Ameerikaa kana jarreen kuni gartee humna guddoo waan qabaniif jecha humna isaanii tana itti fayyadamaniiti investimentii gamana fiduu barbaadan. Investimentiin biyya tana gartee yoo yeroo hedduu daddaftee kan hin seenne taate
asitti gartee wanni akka gartee research and development takka immoo new project kan gartee kaampaaniin gurguddaan kun irratti gartee uumanii takka investitti godhan mul'achuu hin danda'u. Takkaa'u bikka gahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf warri gartee akka AI dhaan ammaan tana beekame chat GPT warri jaaniin kunis amma namtichi gartee chat GPT gaggeessu Open AI jaaniin kaampaanii isaanii Sam Altman pirezidaantii hojii deemee ture inninis. Inni gartee mataan isaatu kaampaaniin isaaniitu yoo xiqqaatte toora gartee biiliyoona 300 ol investimentii barbaannaa jedhee dubbachaa jira. Wanni guddoon gartee isaan irratti xiyyeeffatanii jiran waan gartee akka medical research tana jijjiiruu barbaadan. Keessaafuu akkaataa nama itti treat godhan. Akkaataa gartee nama dhukkubsate kana itti ilaalan AI'n laaffisanii gartee namni kuni yoo dhukkuba kana qabaateef fuuldura gartee maaltu isa dhufuu ta'a. Takkaa immoo xiqqeenyarraa ilaa fuulduratti gartee dhukkuba akkamiin nama kana qabu ta'a waan ja'an riisarchi akkasii sanfaa hojjechuu barbaadan. Kanaafi gartee pirezidaantii hojii deeman jechuu isaanis warri AI kunis. Kana keessatti Suudiin inumaatu gartee waan takka odoon gartee biran kunne taniin isin himuu qabu. Inumaatu gartee afaaniin pirezidaantiin viidiyoo boodarra isiniif maxxansa afaaniin pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump yeroo gartee haasawaa investment foorumii san gubbaarratti hogguu haasoo godhu waan takka jabduu ta'e inni je'eetu jira. Wanni san maali yoo jettan Ameerikaan amma booda nama gartee lolaaf qophaa'eetuma lola gartee qofaaf Ameerikaa barbaadee karaa fedhe olii gad geessu inni gartee jecha hamaallee itti fayyadameeti yaame warra gartee thugs jeen namni inni irraa haasawaa jiru ummata Yahudaa kana yeroo sanitti Ameerikaan warra gartee isa Ameerikaa harka micciiree lola isaanii lolsiisuudhaaf yeroo hunda gartee lolumatti achi dhiibaa ooluu kanaa wajjin hariiroo siidhaa dhaabuu qabdii warra kan olii booda dhaga'uu hin qabdu je'eeti haasa'u san gubbaarratti dubbate. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Manni guutuun harka dha'uu fi bira dabraniiti kaanii dhaabbatan hogguunni akkas jedhu kaanii dhaabbataniif. Manna inumaatu gartee yoo xiqqaate nama kumaatamaatu bikka san keessa jira. Akka malee gammaduu bira dabranii. Maaliif inni gartee ani inumaatu gartee pirezidaantii Ameerikaa ta'ee kan yeroo duraatiif piraayimisteera Izraa'elii fi akkasumas waanuma Izraa'eluu sa'aa takkaaf hacufe hin jiru ilaamaan tanaa. Garuu immoo Donald Trump amma xiqqoo malee torbaaniif deema. Guutumaa guututti gartee waan Izraa'elii fi akkasumas piraayimisteericha guutuutti gartee akka isan qunnamne godhee irraa cufee qophii tanarratti gartee xiyyeeffatee adeemaa jiru jechuudha. Kanatti gaa itti aansuudhaan waan takka gartee tan MBS takkaa'u Mohammed bin Salman kan isa gaafateetu jira. Wanni takka ta'e inni isa gaafate maali? Hariiroolee gartee biyyootan gartee Middle East keessa jiran kan lolli hamaan irra deemaa ture kana. Keessaafuu biyya Siiriyaadha. Biyya Siiriyaa tana gartee akka gargaaruu barbaadan. Gargaaruu qofa odoo hin taane yeroo dheertuudhaaf saankshinaatu irra ture takkaa'u gartee maaqabiitu irra ture. Amata dheeraadhaaf yoo xiqqaatte gartee amata 20 faanigaa kan Siiriyaa irra gartee saanshinni adda addaa irra ture. Saanshina kanallee akka achumatti gartee irraa haasu godhan. Inumaatu gartee fuuldurri Siiriyaadhaa fuuldura ifaa akka ta'uuf waan godhuu qabnu ni gargaarra inumaatu waan biraatillee gartee godhuudhaaf nuti qophiidhaa je'eeti dubbate. Akkuma gartee kana dubbatetti namni inni gartee kana akka gartee isa inni waan kana godhu isa gaafatanii fi isa gargaaran je'ee ka dubbate MBS fi akkasuma sanitti Erdogaanidha. Kana keessa wanni takka gartee ta'e isin irraanfachuu hin qabne poolitikaa lafarra jiru. Poolitikaan lafarra jiru maali?
warri gartee qacoolotti gaa politikaa miidilstiidhaa gartee hin beeyneef Siiriyaan tuni gartee duraan gartee biyyuma Islaamaallee haa taatu maree warra gartee amantii Islaamaa qabaatanii alaawii warra ja'aniin warra gartee akka karaa shiyaatti dhiyaatu jechuudha. Warri faamiliin Asaattuuni jarasani isaaniitu biyya tana bulchaa ture. Ammaasis isaan kun gartee maayinoritiidha biyya san keessatti. Dubagaa ammaan tana warri gartee suniidha warri namtichi gartee pirezidaantii Siiriyaa ta'e kun gartee warra gartee amantiin isaanii suniidha. Amantii isaanii tunii fi amantiin gartee akka Suudi Arabiyaatii fi warri Tarkiidha walitti takka jechuudha. Poolitikaadhaanis walitti takkoo jechuudha. Akkuma gartee amma dura isin himaa ture Libanaanis gartee karaa lamatti bikka lamatti gartee adda baanii gaggeessaa jiran. Karaa gartee warra Shiyaatii fi warri gartee warri kaan jechuudha. Warri amantii warri mootummaa gisee hunda harkaa qabu kana. Saniifuu kuni gartee warra Suudiitii fi Tarkiidhaaf akka gartee injifannoo daran isaaniif akkasitti ilaalamuu qaba. Inumaatu gartee pirezidaantii Ameerikaadhaa akkasitti yaamanii waan fedhan isa goosisuun isaaniif gartee kuni gartee moo'icha bira dabree waan yeroo dheertuu gartee takkaa hin godhin godhuu isaaniiti. Seenaadhaa jechuudha. Akkasumatti egaa eega gartee haasawaa fi akkasuma sanitti mallattee adda addaa gartee godhan booda Siiriyaadhaas pirezidaantii Siiriyaatillee pirezidaantii Siiriyaadhaa Alshaara Kajaaniin isa jira. Kun olaal akka gartee amma asii gartanitti Doonaald Tirampii fi pirezidaantii Siiriyaadhaa akkasuma san MBS wajjin ta'anii gartee marii godhaa jiran jechuudha. Inumaatu pirezidaant Trump Saudi Arabiyaan gartee waan irraa barbaaddu tanii ani hin gooneef hin jiru je'eeti dubbachaa jira. Kanagaa kuni gartee akka jirtutti seenaa guddoodha jechuudha. Okay. Itti aansuudhaan qophiin pirezidaantii Ameerikaadhaa tan itti aantu karaa Qataaritti. Qataaritti achi dabartee jechuudha. Qataar hogguu dhaqu simannaa ajaa'ibaa gartee isaan lachuutu aadaan gartee Suudi Arabiyaatii fi aadaan Qataar gartee yoo akka malee walitti dhiyaatullee taatu xiqqoo gartee jijjiirama tokko ni qabanii garuu immoo jijjiirama isaanii saniin simannaa ajaa'ibaa isaanis godhaniifi turan. Akkuma gartee hogguu Suudi Arabiyaa dhaqu xayyaaronni lolaa isa gartee odoo karaa gartee biyya isaanii asin seenne dura simatanii akkasitti gartee ilaa hanqa inni qubatu lafatti gartee eerpoortii qubatu gaggeessan warri Qataaris akkasuma sanitti isaaf simannaa ajaa'ibaa godhanii turaniif. Qilleensarraa eegalanii hamma inni gartee qubatee deemee gartee inumaatu gartee paalaasii dhaqutti jechuudha. Paalaasii dhaqu qofa odoo hin taane achitti gartee hiraanninis qophaa'ee fi hiraata boodallee waliigaltee gurguddoo godhanii jiran. Yoo xiqqaatte innaawaa gartee biyya Qataaritti investimentiin guddoon gartee tan ammaan tane irraa haasawaa jiran tan Qataar booyingirraa xayyaara gartee akka malee hedduudha akka malee qaalii ni binna ja'anii mallatteessan jechuudha. Yoo xiqqaatte toora doolaara biiliyoona 100 olii Qataar xayyaara booyingiidhaa ni binnaa ja'anii mallatteessanii jiran. Kuni booyingii fi Ameerikaadhaaf keessaafuu Doonaald Tirampiif akka malee injifannoo guddootti ilaalama. Yeroo amma dura biyyoottan adda addaa xayyaara gartee Faransirraa Eerbaas Kajaaniin bituu fi akkasumas xayyaara Chaayinaadhaa kan ammaan tana gartee akka malee addunyaa irratti beekamaa jiru kana namni hedduun biyya Chaayinaatirraa bituu barbaadan. Keessaafuu gartee warri kaampaaniin Ayirlaandiidhaa Ryanair warri ja'aniin tokko xayyaara hedduu nuti booyingirraa hin binnu kaampaanii biyya Chaayinaa sanirraa binnaa ja'anii torbaan lama dura Doonaald Tiramp akka malee aarsanii turan.
kunigaa yeroo ammaan tanaa warri Qatar Boeing irraa xayyaara kana ni binnaa ja'anii akkasuma san mallatteessuun guddoon gartee doolaara biliyoona 100 olii kuni pireezidantii Ameerikaatii fi akkasuma sanitti gartee kaampaanoota Ameerikaa kan Boeing kana wajjin walitti hidhamee hojiilee adda addaa biyya tana keessatti gaggeessaa jiruuf injifannoo gurguddoodha. Injifannoon tuni injifannoo gartee yeroo fuulduraatti gartee akka malee toltuudha jedhaniiti odeessaa jiran. Kana qofa odoo hin taane warri Qatar gartee pireezidantii Ameerikaatiif xayyaara akka malee legzarii kan ta'e isaafillee akka inni gartee amata lameen kana itti fayyadamu xayyaarallee kennaniifii jira. Kunis akka gartee poolitikaa Qatar barbaadutti fuuldura gartee akka inni tarkaanfatu barbaadan. Qatar kanarraa waan poolitikaa qofa barbaaddi. Poolitikli wanni Qatar barbaaddu maali? Hariiroon Ameerikaa fi Iiraan akka toltuu barbaadan warri Qatar. Akkasuma sanitti hariiroon Ameerikaadhaa fi takkaa'u gartee Ameerikaan Yuukireenii fi Raashaa jidduu tana Qatar tuni akka malee gartee biyya shoora guddaa taphachuu jirtu. Lola Yuukireenii fi Raashaa kana jidduutti. Maaliif mootummaa keessaafuu gartee Raashaan Qatar tana gartee akka saayibaatti ilaalte, akka friendly countrytti ilaalan. Kana qofa odoo hin taane wanni gartee Qatar barbaaddu guddoon lolli gartee ammaan tana deemaa jiru kun keessaafuu maasis lola gartee Falasxiinii fi Izraa'el jidduu kana. Qatar kanaattis akka malee hidhannoo keessaa qabdi, harkarraa qabdi. Kanaafuu gartee akkaataa kanatti itti fayyadamtee lola kanaas karaa tokkotti gartee lola Izraa'el fi Falasxiin jidduudhaatis akka gartee lolli kun karaa tokkotti dhaabbatu Qatar goruu barbaaddi. Akkasuma sanitti Ameerikaadhaa fi Iiraan jidduuttis lolli akka ta'u hin barbaaddu. Kana qofa odoo hin taane inumaatu pireezidantii Ameerikaatiif lafa gartee takkaa'u golf koorsii akka malee guddoodha, akka malee beekamtuudha tan most luxurious golf course in the world jedhanii tan namni irra hedduun irraa haasawaa jiru Donald Trump fi faamilii isaatiif kennanii jiran. Tana garuu immoo miidiyaalee gurguddaan irraa hin dubbatu. Warri gartee miidiyaalee gurguddaan irraa dubbachaa jiru xayyaara gartee Qatar kenniteef san qofa. Sanii achitti waa hedduudha Donald Trump akka dhuunfaatti kan fudhate hedduutu jira. Akkumaan gartee irra deebi'ee amma dura isinii himaa ture biyyoonni biraa gartee inumaatu hogguu gartee waa'ee xayyaaraa kanarratti Donald Trump gaafatan maal jeeni deebiseef. Nuutuu biyyootan biraatiif gartee gargaarsa ni kennina nurraa fudhatanii. Hogguu gartee nuutiif giiftii nuu kennan maaliif hin fudhanne kanoo maaltu nu dhoorkaa je'eeti deebiseefii ture jechuu hogguu gartee warri gaazexeessootaa isa gaafatan. Kana keessa gartee miidiyaaleen Ameerikaadhaa irra hedduun isaanii warri Donald Trump hin jaallannee fi akkasuma san yeroo kana gartee carraa adda addaa itti fayyadamanii akka gartee inni gubboo nyaatee ja'anii irraa haasa'uu eegalanii jiran. Kana qofallee odoo hin taane inumaatu gartee wanni xayyaara gartee inni itti fayyadamu kuni xayyaarri kun gartee heeraan alaa. Achi qofa odoo hin taane inumaatu security biyyaatiifuu rakkisaadha waan jiru odeessaa jiran. Ammoo Donald Trump kana gartee xayyaara naaf hin kennine xayyaara gartee difeensiidhaaf kennanii takkaa'u gartee Pentagonii fi xayyaara kana liqeessanii ani immoo itti fayyadamuun kiyya gartee uumaa takkallee rakkoo hin qabu je'eeti dubbachaa jira. Xayyaariin gartee ani irratti deemaa jiru kuni kan Boeingii Air Force One kajaaniin gartee kana duuba jiru kuni yoo xiqqaattee amata 40 ol tajaajilaa jira. Kanaafuu xayyaara gartee haaree akkasuma sanitti xayyaara gartee akka malee bareedaa akka malee gartee kan dinqisiifamaa ta'e kana nuu kennuu isaaniitiif inumaatu gartee galatoomuu qabanii yaada jiru dubbatee jira jechuudha. Okay, nargaa jirtaniimi taap godha harka keessaniin.
xayyaarri gartee qataaramma bituudhaaf deemtu yoo xiqqaate xayyaara 200 oli. Kuni gartee ikonoomii Ameerikaatiif warra gartee xayyaara kanaaf qaama isaa tolchuu, warra motoora isaa tolchuu, warra gartee paartii xayyaaraa tana adda addaa tolchuu fi akkasumas kaampaaniin guddoon gartee booyingi mataan siitu investimentii kanarraa akka malee faayidooti yaanitti odeessaa jiran. Namni gartee yeroo dheertuu kaampaaniin booyingi tuni eega gartee Donald Trump aangoorra dhufee fi san durallee rakkoo adda addaatu isaan qunnamee jira. Rakkoo gartee xayyaara daddafanii tolchuutti hin jiranii fi xayyaara haaree tolchaa hin jiran ja'anii gartee kanaan hoggumee gartee sababa dura deemaan kaampaaniitillee gartee booyingi kuni hoggumee gartee jijjiiranii jiran. Garuu immoo yeroo ammaan tanaa akkanatti gartee investimentii maallaqa guddaa kana argachuun isaanii inumaatu gartee kaampaanii tana gargaaruu qofa odoo hin taane warra isaanii hojii walitti hidhamee oomisha adda addaa keessatti hirmaatullee akka malee gargaaraa ja'aniiti odeessaa jiran. Tuni oduu akka malee gaariidhaati. Keessaafuu ikonoomii Ameerikaatiif. Ikonoomii Ameerikaa qofa odoo hin taane namni hedduun gartee waan pirezidantiin Ameerikaa warra Israa'el kanarratti godhaa jiru. Keessaafuu gartee uummata mootummaa biyya saniitii fi akkasumas poolitishaanonni isaanii miidiyaarraa maraachaa jiran akka malee yeroo ammaan tanaa. Warri gartee mootummaa tana akka dhuunfaatti gartee harkaa qabna. Takkaa nuti gartee warra rabbiin ummata jaalatamaadha jedhee gartee nu faarseefaa jedhanii ifa amananii jira. Warreen kuni biyya tana keessatti gartee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti TVdhaa fi akkasumas miidiyaalee adda addaa qaban. Miidiyaalee isaanii gubbaa irratti gartee xiqqoo malee gartee lubbuu isaanii tana ofirraa muruu barbaadan. Rakkoo gartee amma guyyaa 4 kana keessatti sababa gartee Donald Trump karaa Midilistii deeme kanaan akkasumatti gartee mootummaa isaanii dhuunfatti gartee achi kaa'ee waan kana hunda gartee gaggeessaa jiruuf. Ammas wanni takka gartee tan isaan akka malee itti aara qaban. Pirezidantiin Ameerikaa isaan kana guutuutti gartee akka gartee waan kanatti hin hirmaan takkaa'u hariiroo adda addaa wajjin mallatteessu jiru. Tan biyyoottan Arabaa tanaa wajjin mallatteessu jiru kanarratti hin hirmaanne qofa odoo hin taane isaanillee fadhinnaan isaaniitillee akka achirratti hin mul'anne godhuusaati. Yeroo biraa yoo taatu yoo gartee waa'ee Suudiidhaa haasawan Qatar haa taatu United Arab Emirates haa taatu biyyoottan Arabaa kana illee yoo taate fadhinnaan Israa'el keessaan ni guutamtiif. Israa'elis gartee waan akkanaa godhaaf takkaa'u gartee Israa'elis kanarratti gartee akkana haa taatu. Takkaa ammoo waan biraa gartee ta'isaan biyyoottan Arabaa biratti dhiibbaa kaayuu barbaadan karaa kanaa ni godhan jechuudha. Poolitikaan gartee karaa wal keessa waan deemuuf jecha Israa'el taraa tana gartee guutuutti gartee waan hunda keessaa baasanii jiran. Akka malee injifannoo guddoodha kun. Ammaas gaa karaa tokkoon gartee namni wanni tuni gartee hanqam takkaaf ta'uu teessii ja'anii gaafii gaafachuunis ni jira. Wanni tun gartee poolitikaa qofaaf immoo yeroodhaafi ja'anii gartee yoo gaafatan taate yeroo takka mallattoon gartee ati mallatteessitu kan yeroo dheertuudhaati. Kan negoosheeshina kana keessa gartee warri gartee akka Israa'el kun jiraachuu dhabuun siidaa biyyoottan lamaaniif keessaafuu gartee biyyoottan Arabaatii fi akkasumas Ameerikaadhaaf hedduu waan gaarii tahee odoo jiru biyyoottan Arabaatiif ammoo akka injifannoo waa hunda caaltutti ilaalama. Kana gartee qaceellotti hubadha. Yeroo dheertuu gartee namni tokko amma fakkeenyaaf biyya gartee akka Tarkiidhaa pirezidantii Tarkiidhaa kana Erdogaan kana gartee namayyuu ni beeytanii. Garuu immoo Erdogaan gartee hogguu waa'ee Yahudaa irratti takka Israa'el irratti gartee haasa'u. Jechoota hamaa godheeti gartee Israa'el tana balaaleeffatee namni tokko gartee liidarrii gartee Islaamaa takkaa'u kan biyya Islaamaa qofa gargaaru isa qofaa takkaa'u gartee isaatu gartee ummata Falastiin kana akka malee gargaaru jira faa ja'anii gartee isa kana jaalachuu ni malan. Takkaa'u isa kana dinqisiifachuu ni malan. Garuu immoo wanni gartee nama hedduudhaaf ifan bahin takkaa'u nama hedduudhaaf hin gallata jirtu
lola gartee ammaan tana ummata Falastiin kana akka malee fixaa jiru kanarratti Tarkiin takkaawummoo Erdogan nama gartee dhuunfaa duraatiin lola kanarratti hirmaachaa jirurraa. Ummanni Falastiin kun akka dhumaa jiru kan gargaaraa jiru Erdogan faadha. Akkamitti yoo jettan ilaa ammaan tanaa biitii Israa'el gaaza isiidhaa kan Raashaa irraa bitatti Raashaa irraa immoo Tarkii keessa deemeeti isaan bira dhufa. Gaaza kana kan ilaa ammaan tanaa itti gurguraa jiru kan gartee afaaniin illee jecha hamaa waan takka takka illee jiru ilaa ammaan tanaa gartee Israa'el gaaza isiidhaa Tarkii irraa bitatti. So gama kaaniin ilaa ammaan tanaa gartee biitii Tarkiidhaa ummata Falastiin kan dhumu jiru kana gartee irratti dura deeminaan akka gartee akkuma biyyootan biraatti irratti hirmaattee jirti jechuudha. Akkuma gartee biyya Ameerikaadhaatii fi biyyootan gartee Ingilizii fi biyyootan biraattis. Maaliif gargaarsi gartee isaan gaaza isaanii erguudhaa kuni inumaatu gartee lolli isaanii kuni akka jabaatee itti deemu kan godhu jiru biyyootan akka Tarkii faadha. Tana gartee quba qabaachuu qabdan, beekuu qabdan.